marrooleen akkasi finfinnee keessatti arguudhaaf teettan yeroo dhiyootti hoteela ililliititti arguudhaaf teessan jaalmarroo quba qabaadha yeroo dhiyootti hoteela ililliititti arguudhaaf teessa wanni godhuu dandeessu takka illee hin jiru aartee dhiistee gammaddee gadditee jaalmarroo yeroo dhiyootti hoteela ililliititti gobanya'uudhaaf deema tareen bakka maal gootare hin gubattaa oromoon akkamitti tokko ta'e jedhee xilaanni lafa dhiitaa jira gungumaa jiran akkamitti waliin mari'atan akkamitti wajjin hin mari'an ilmaan abbaa gadaatiif hin jiran lachuu bar maqaa oromoo jedhu baatanii jiranii bar sanirraanuu ammoo biyya bulchaa jiru bar dhugaadha bar biyya ka bulchaa jiru oromoodha maqaan jara lachiitu ilmaan abbaa gadaati sheerii godhi koppilinki godhi sheerii 2,000 galchi taaptaabii 100 galchi sheer godhi xilaata irratti illee sheer godhi warra afaan oromoon dhageenye illee dhufee nu dhageeffatu cim jedhee afaan keenya kana tiraansileetii godhatanii nu dhageeffatu manni abashaa wallahi dhugaa asitti waan deebiin deebisuuf hin jira afaan oromoo tiraansileetii godhatanii sabbar zeenaa hin jedhu kana gurbaan kun zeenaa gabaatanii dhufanii na dhageeffatu garuu hin galuuf maal godharre nama bira geessan min iyyaaluunoo jaaniin bakka achi geessaniitti min iyyaaluunoo sabbar zeenaa ilaalla ini oromonyaa achiliin isti turgum ilaal hayye nuti sadarkaa kanarra jira isin ammoo kan nu buusuu barbaadan waliin tuffatina oromoo jaalmarroonis abirriinis goota keenya isinii gala nuti iyyinee iyyisiifne aangoo kana fudhannee jechuu bar lubbuu ilmaan oromoo meeqatti dhangala'e qeerroo meeqatti dhangala'e kanaaf ilmaan abbaa gadaa xilaanni abiyyii fi marroollee oromootti beeka alumaa galatti amma dubbii teenna isinii deebina dubbii ijoo jaalmarroon akkamitti lubbuu isaatiif sodaachuu dhabe maaltu bosona keessaa isa baasee dirree xayyaaraa keessa isa kaa'e xayyaara ni yaabbate sana gartanii lokoftarii lokoftarii nagarreesi lokoftoriin sun dhugaa dabar lokoftarii marroo fuutee dhufte sani nagarree wayita marroo wallaga keessaa bahee daangaa wallaga keessaa lokoftarii dhuftee akkatti qab jettee gabbuutee fuutee deemtu nagarreesi hin agarre ayi girrisaayidha inuma araarama boottee dhiistee abiyyii fi marroon walitti araaramuun isaa waan hin oolle girrisaa jette shirrisaa jette waan feete jedhi mirga keeti oromiyaan amma booda misooma qofa oromiyaan amma booda qonna qofa oromiyaan amma booda daangaa isii qofa eegsifatti namni rasaasa dhukaasu oromoo walajjeesu tokko hin jiru amma booda bakka oromoo walajjeesu tokko illee hin jiru warri koomantiidhaan as jala deemtanii waan barbaadan barreessitan araarri kun akka milkoofneef halkanii guyyaa irra hojjechaa jirtan hin milkooftan isin yoomuyyuu milkooftan oromiyaan dirree misoomaa taati oromiyaan ni badhaati oromiyaan biyya nagaa taati jaalmarroon daangaa oromiyaa eega malee oromootti hin dhukaasu abiyyiinis daangaa oromiyaa eega isaan lachuu ilmaan oromooti biyya oromootu bulchaa jira oromoo walii galuudha qaba bakka jaalattee jibbitee kan amma dubbii gabaabduutti isinii deebina dubbii gabaabduutti isinii deebinu jaalmarroon sodaa tokko malee Taanzaaniyaa dhaqe maaltu Taanzaaniyaa geesse akkamitti Taanzaaniyaa ga'e sababii maaliif osoo namni biraa bakka jiru akka kanaan dura hoggonsa bakka buusuu tawakkaayii jedhanii namoota hedduutu Awurooppaa biyyoota gargaraa kanarraa deemee yeroo kanaan duraa irratti hirmaate har'a ammoo maaliif jaalmarroon kallattiidhaan argamuu qaba ka jedhuuf gaafii keessan hunda kana isa kanaaf har'a jecha laayivii isinii dhufee jechuu kanarratti na dhageeffadha hundi keessan qophooftanii takkaa gurra keessan qulqulleeffadha gurra keessan kana guurii keessa guuradha gurra keessan nazzafaa na dhageeffadha gurra keessan qulqulleessa bakkuma jirtanitti gurra keessan kana qulqulleessa gurra qulqulleessi sitti himuu deemaara saniin gara kaanitti gurri keessi qulqullaa'ee yoo jiraate na dhageeffadhu jaalmarroon sababiin inni kallattiidhaan araara kanarratti argameef dhiibbaa mootummaan biyya bulchu godhe irraayi mootummaan Itoophiyaa ka biyya bulchaa jiru ka muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin hoogganamu dhiibbaan inni godheen jaalmarroon kallattiidhaan araara kanarratti argame sababiin isaa warri gurra qulqulleeffattanii jettan na dhageeffadhaa isin fayyada ilmaan oromoo dhageeffadhu bakka qulfii tana dhageeffadhu jaalmarroon maaliif kallattiidhaan hirmaate ka jedhuuf gaafannee jirra sababiin isaa jaalmarroon kanaan dura araara godhame irratti akkuma har'a wanti Abiyyiin Ahmadiin jenne Itoophiyaa keessatti ta'a hin ta'u wanti Abiyyiin godhin jenne Itoophiyaa keessatti hin ta'u fakkeenyaaf Vasis Los Ich habe nichts gemacht zu mir, der will immer Eva haben. Ja, dann mag ich komm gleich. Sie sind zu. Ja, lass ihn einfach einfach. Mach Licht an, dann ich komm.
dhageeffadha bakka jabduu tana dhageeffadha. Kanaan dura Abiyyi waan tokko yoo murteessin daqiiqaa takka naa obsa. Ayne moment. Share, like, share, copy link. Share, copy link kora. Share, copy link. Bakka kana dhageeffadha. Akka kanaan duraatitti waa tawakkaayii jechuudha nama bakka buufatanii gara biyya Awurooppaa irraa fakkeenya Dr. Muhammad Infaa namoota hedduutu kanaan dura walgahii kanarratti hirmaata. Amma immoo maal inni dirqamni amarroo itti godhame marroon maaliif qaama isaatiin araara kanarraa argamuu dhabe akkamitti lubbuu isaatiif sodaachuu dhabe gaafa xayyaara kana bira dhufu ammoo akkamitti dhufe bosonaa baheeyyuu xayyaaruma kana akkamitti yaabbate ka jedhu ijoolleen tokko gaafii kana kaasaa turtan gaafii sirrii kaastan. Gaafii sirrii gaafatan nuti ammoo deebii kana isinii deebisuuf miidiyaa kanarra jirra jechuudha. Guyyaan har'aa guyyaa Profeesar Ahmad Chululleen harka isaa maratee mataa isaa maratee cal jedheetumaan taa'ee isin laaluu miti jechuudha. Waan isin dhibe waan garaa keessan keessa isin nyaanyaatu waan isin ho'isisu gurra isin buusuudhaaf asirra jirra jechuudha. Kanaaf har'aa as jirra. Kanaaf har'aa namni 600 teettanii dhaggeeffataa jirtanii jechuudha. Sababiin Jalmarroon Dirriba kallattiidhaan walgahii kanarratti Taanzaaniyaatti argameef akkami? Tokkoffarratti na dhaggeeffadha. Araara kana keessatti dhiibbaa mootummaan godheen Jalmarroon araara kanarra argame. Mootummaan dhiibbaa akkamii godhe? Tokko yoo Jalmarroon kallattiidhaan araara kana keessatti kan hin argamne taate mariin geggeeffamuu hin danda'u jedhee mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru murtee kana ajajaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo biraan gahe. Kallattiidhaan sababiin isaa murtee namoonni kaan murteessan fudhataa hin jiru. Sigalee akkuma dhiibbaan Abiyyi nama fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti wanta Abiyyi murteessee ta'a. Abiyyi waan jedhe saniin alatti wanni biraan ta'u murtee tokko yoo irra walii galame waan san irratti dhufee namni haasaa godhee irratti mallatteessee waan san goolabu Abiyyiidha jechuudha. Kanaaf jecha dhiibbaa mootummaa Itoophiyaan godhe Jalmarroo Dirriba har'a Taanzaaniyaa geesse jechuudha. Abiyyi Ahmad dabalatee mootummaan Itoophiyaa marroo yoo kallattiidhaan hin dhufne araarri godhamu takkas hin jiru jedhanii murteessan. Isa booda hoo gaafii Jalmarroon dhiyeesse nagaa isaatiif akkamitti Taanzaaniyaa deemuu qaba? Lubbuu isaatiif hoo amantii maaliitu jira? Gaafii jedhu ka'e. San booda hoo araara kana eenyu fudhate? Akkuma isin hin jenne ajajoota waraanaa ka amma biyya keessaa Jalmarroo wajjin haasaa godhaa jiru Jeneraal Geetaachoo Guddinaa, Jeneraal Geetaachoo Guddinaatii fi Jalmarroon har'a ejjiba finje akkana wallaalanii waliin haasaa jiru warra. Lachi lamaan isaatu lolchiistuudha. Marroon ajaja ABO sunis lolchiisa. Loltuun lamaan akkana ijaan wallaalaa waliin haasaa jirti. Bakka sanitti isinii dhufna. Sana booda Jalmarroon dirqame araara kanarratti argamuudhaaf. Araarri kun ammoo araara bu'a qabeessa, araara uummata kana fayyadu, araara gaafii gahaa fi araara isa dhumaa akka ta'u hundi keessan itti amanuu qabdan. Jalmarroon ammoo araara kana keessatti namoonni araara kana qooda fudhatan. Igaadiin ka Dr. Warqinaa Gabayyootiin hoogganamu Jibuutii keessa dhaaba jiru jechuudha ka biyyoota Afrikaa garaagaraa dabalatee jiru sana igaadduu bakka bu'e. Xayyaarri Jalmarroo Wallagga keessaa fuudhee deemee xayyaara Igaadi. Xayyaara Igaad jechuun Warqinaa Gabayyoo yoo isin hin jenne namoonni baay'een isinii gala. Achittuun beektan. Isaan kanaaf bakka fudhatee nagaa Jalmarrootiif waastinaan kennamee fi kallattiidhaan ati argamtu malee araarri hin godhamu jedhanii Jalmarroon dirqamee jechuudha. Kanaafuu xayyaarri Wallagga keessatti buute ka fotoon itti qaban sun dhugaadha. Xayyaarri sun garuu xayyaara Abiyyiiti miti. Xayyaara Igaadii jechuudha. Igaadii jechuun dhaabbata Jibuutii keessa jiru ka biyyoota Afrikaa, Suudaanii dabalatee biyyoota garaagaraa irraa waliin jiru ka Warqinaa Gabayyootiin hoogganamu. Sinii galaami dubbiin kun amma isin gasseenaa jira. Suutuma suutaan isin gasseenaa jira. Garuu koppiliinkii sheeriin keessan hin jiru. Kuni waan kun nagarii qabuudha. Gaafii isin gaafataa jirtan deebii isinii deebisaa jirranu. Nuti sababa malee Profeesara waggaa 29 waggaa 30 waggaa 50 saba kanaaf jecha halkanii guyyaa irra badhamneeti bar har'as geen. Har'as taanaan Oromiyaan hafuura baafachuu qabdi jennee as teennee isinii haasaa jira. Isin garuu sheerii fi koppiliinkii godhuun sitti dhagayamaa jechuudha. Maaliif nagaa Oromiyaa akkamitti hin barbaanne? Sheer godhi. Oromoo yoo tokko taane wal arrabsuu iyyuu hin dhiifna. Warri na arrabsitan kun hundi dhiistanii bar. Osoo Abiyyiif marroon tokko ta'e namni na arrabsu hin jiru. Yoo faannoon na arrabse malee. Faannoo yoo na arrabsitan ammoo faannoo dantaa ittiin qabu. Faannoon xilaata kiyya dhaabbataa waan ta'eef. Silaata kiyya dhaabbataa ofirraa eegaan. Akkaataa itti ofirraa eegu natu beeka jechuudha. Kanaaf har'a na arrabsuu hin dhiistanii jechuudha. Osoo jarri kun tokko ta'anii wal arrabsuu hin dhiifna. Warri Abiyyillee warri marroollee Oromoon tokko kalas marroo Abiyyii wanni jedhu hin jiru. Itoophiyaa Oromiyaa ilmaan Oromoo lachuu hoggansa Oromoo lachuu gootota Oromoo pereen
wanni bira wanni shamallaqee ani Abiyyi jaaladhaa ani Marroo jaaladhaa ani Jawaar jaaladhaan kun nurra hafaa jechuudha. Kanaaf Jaalmarroon dirribaa xayyaara Igaad dhufteetini Wallagga keessa qop gajjettee Jaalmarroon dhufee sodaa tokko malee xayyaara isaa seenee Tanzaaniyaatti calawu. Akkama boo dubbiin akkami jira sitti hin tolle dubbiin kun sigalee xayyaarri Jaalmarroo fuuteetiniin Tanzaaniyaa geessete xayyaara Igaadii jechuudha. Jaalmarroon ammoo sodaa tokko malee xayyaara san fudhatee deemee nagaya isaatiifis itti gaafatamaan isaanii haga araarri gundumatee waan itti walii galanitti har'a sa'aatii kanatti haasaatti jiru jarri. Oromiyaa gola Oromiyaa hunda keessaa araarri kun akka milkaa'uuf uummanni Oromoo harka ol qabee yaa Rab yaa Waaq yaa Goofta marti isaa maqaa isaatiin Rabbiin kadhachaa jira bara. Ka Muslima, ka Protestantii, ka Waaqeffata, ka Ortodoksii, ka Kaatoolikii uummanni hundi isaa ol qabee harka kana yaa Waaq jechaa jira. Yaa Rabbi yaa Allah na milkeessi araara kana nu milkeessi hundi isaa kadhataa jira. Kanaaf Jaalmarroo dirribaatii fi Jeneraal Geetaachoo Guddinaa isaa kanatti akkatti wallaalaa walitti haasa'aa jiran jechuudha. Wanni takkattiin isinirraa barbaannu uummata bal'aa, uummata Oromoo, uummata cunqurfamaa, uummata dhiitamaa, uummata waggaa 150 caccabde, uummata waggaa 150 qe'ee keetirraa buqqaate, uummata waggaa 150 qabeenya kee dhabde. Na dhageeffadhu. Oromiyaan teeti. Xilaanni har'a Marroof Abiyyi adda baaseen beeku guyyaa takka. Marroof Abiyyi anaafsitu adda baasaa ture. Anatu Marroo faarsee Abiyyi arrabsa, anatu Abiyyi faarsee Marroo arrabsa. Lamaan isaaniitu tokko. Gootota Oromooti tokko ta'uudha qaban. Oromiyaan araaramuudha qabdi. Ijoolleen Oromoo bosona jiran. Ka maqaa ABO'tiin socho'an. Oromiyaa eeguudha qaban. Oromiyaa eeguudhaaf ammoo araarri godhamuudha qaba. Araarri yoo godhame takkatti waliigallee daangaa Oromiyaa eeguudha. Isaan saniin gara kaanitoonni barbaadan jiru. Kanaaf jecha aangoo kana Abiyyi harkaa baafnee bu'aa biraa argannaan uf gowwoomsuudha. Aangoorra haa ta'u Abiyyiin Ahmad. Nuti akka Oromootitti tokko taanee tokkummaa kennaan Oromiyaa tiifachuudha. Abiyyiin Itoophiyaa bulchaa jira. Daangaa kennan kabachiifanna. Hoggansi Oromoo walii gala. Oromiyaa irratti nutu abbaadha. Daangaa kennan eegganna. Kanaaf Jaalmarroon sodaa tokko malee bosona Wallaggaa keessaa bahee xayyaara seenee Tanzaaniyaa jira jechuudha. Xayyaara seenee akkamitti isin dhan gootummaa isaan laaltu kan. Lubbuu isaa kennee bar wanni fedhe na haa mudatu jedhee xayyaara keessa seenee Tanzaaniyaa jira har'a Jaalmarroo. Maaltu na mudata achitti hin jedhe itti dhiise. Yoo du'e saba kanaaf jedheeti bar. Kanaafi araarri haala kanaan deemaa jira. Araara kana keessatti ammoo dirqama sababa Marroon deemeef isinitti himee jira. Kanarratti ammoo uummanni keenya uummanni bal'aan nuti jala buunee odeeffannoo deemaa jiru waan itti deemaa jiru isinirra buufa. Yaa isinitti keenya gurra isin buufnan kun hojii kenna bar sabbar seenaa dirgim breaking news dirgim oduu ammee dirgim kanaaf yaaddayna kanaaf diqqoollee yaaddayna gatii kanaaf jecha wanti takkattiin anamma barbaadu araarri kun akka milkaa'u qofa. Wallaahi billaahi hayyoonni Oromoo kun osoo takka taani hoggansi Oromoo osoo tokko ta'e Marroo dabalatee Jawaaris dabalatee eenyuyyuu dabalatee Oromiyaan har'a jaalannee jibbinee uf gowwoomsaa jirra malee biyya ka harkaa qabu Oromoodha. Jaalannee jibbinee Itoophiyaa bulchaa ka jiru Oromoodha. Xilaannis murteessee jira. Hundi isaatu murteessee jira Oromoon akka biyya bulchaa jiru. Kanaafi nuti humna keenya qisaasessuun nu fayyada. Ijoolleen bosona jiran ijoollee ABO jedhan kuni waraana adda bilisummaa Oromoo Oromiyaaf lolla jedhan kuni walii galanii Oromiyaadhaaf humna tokkoon uummata Oromiyaatiin hoggansa Oromiyaatiin walii galanii araarri kun bu'ee dhugaan onneerraa hundi isaa wajjin Oromiyaa yoo tiise irreen kennanii jabaata namni hunduu nu sodaataa jechuudha. Kanaaf har'a araara kana fashaleessuudhaaf halkanii guyyaa gulufaa jira Xilaanni. Araarri kun akka milkoonneef halkanii guyyaa utaalaa jira Xilaanni. Warri Oromoo taatan araara kana milkeessuu malee waan biraan dubbatina. Haati dheengadda bakka takkatti lubbuu isii dhabde haati ijoollee turbaa sun sitti haa dhagahamu. Sababii isiin duuteef hin beektaa jechuudha. Ebaluu bosona jira, ebaluu tokko jira, ilma keetti akkas godhe kanaan ilmaan Oromoo dhumaa jiran. Kanaaf haadha Oromoo dhumaa jirti. Kanaaf abbaan Oromoo du'aa jira. Kanaaf qotee bulaan Oromoo gubachaa jira. Kanaaf qe'een Oromoo gubachaa jira. Araarri yoo bu'e hoo yoo walii galle maal ta'a? Jaalannee jibbinee Oromoo bulchaa jira Itoophiyaa.
Oromiyaa irratti abbaa ta'uu rakkoo maalii qaba? Tokko yoo taaneen arganna malee hin dhabnu, hin jabaanna malee hin laafnu, yoo cimnee irree keenya jabeeffanne dura deemna malee duubatti hin deemnu. Sinii galee dubbiin kun kanaaf jecha araara faarsaa. Ebaluu achi qabdee gara nan qabin. Tigreen ilmaan isii kumaatamaan gad dhangalaaste. Ummanni Tigraay dubartii isaanii keessaa ulfi garaa yaa'e nagaya ummata kiyyaattu caalaa. Ummata kiyya baraaruu qaba. Ummata kiyya guutuu lafarraan dhabamsiisu jedhanii dirqama isaanii fudhatanii Geetaachoo Raddaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a ummata Tigraay lubbuu isaa baraaruu danda'ee jira. Osoo Oromoon biyya bulchu, osoo ilmaan Oromoo biyya bulchitan Oromoon ofii isaa kanaafi ummanni Oromoo sagaleen kiyya jira. Nama narra dawwale. Namatu narra dawwale. Fi sootu walala. Sagaleen kiyya yoo jiraate yes jedha. Ummata barate yes. Yes jedha barreessa. Ani waan kun nagarii qabu sitti ma nama tokko iyyuu deeggaroo ma booda. Araara kana qofa deeggaraan. Marroo yoo barbaadan Oromiyaa guutuu Abiyyiin fidee yoo marroo kennani diqqollee fuulan guuru obboleessa kiyya. Wallahi dhugaa sitti maan. Oromiyaa guutuu dantaa kiyyaa miti. Duutii ummata Oromoo dhaabattu. Araarri Oromoo abu. Kanaafi wanni takkattiin hayyuun Oromoo of amansiisuu qabu. Wanni ummanni Oromoo of amansiisuu qabu. Wanni hoggansi Oromoo of amansiisuu qabu. Tigraay irraa barachuu qaba araara kanarratti. Hoggansi Oromoo dabalatee, hayyuu Oromoo dabalatee, namoonni Oromoo bakka buuna jettan hundi keessan Tigraay irraa baradha. Tigraay miidhama yoo taate Tigraay caalaa ka miidhameen jiru haqa biyyiinaan gurra kore. Garuma feetee iyyuu dhaqi. Miidhama isaanii sanammoo guyyaa boriitiif kaatanii bar. Siidhiisan si fakkaate. Duguuggaa ummata Tigraay irratti raawwatame. Ajjeechaa dubartii Tigraay irra raawwatame. Gudeeddaa dubartii Tigraay irra raawwatame. Ulfa dubartii Tigraay garaa ba'e. Dhiifama sii godhan si fakkaata. No, guyyaadhaaf kaayatan. Nuti ammoo Oromoon walii galuu dadhabne kun abbaa'oodha jedhee haadha Oromoo ajjeesa. Kun biltsiginnaadha jedhee haadha Oromoo ajjeesa. Kun biltsiginnaadha jedhee abbaa Oromoo ajjeesa. Kana ta'uu hin qabu. Oromoon tokko ta'uu qaba. Jaalannus jibbinus Oromotu bulchaa jira Itoophiyaa. Ummanni keenya ummanni Oromoo araara kana deeggaruun dirqama keenya. Araara kana faarsuun dirqama keenya. Yookaan gadi baatanii haati achii duute, haati ijoollee 7 duute, haati ijoollee 15 duute, manni qotee bulaa gubame isintu gubaa jira. Isintu gubaa jira warri araara kana diddan. Sababiin isaa araara diddanii qawwee qabatanii kunillee lubbuu isaatiif si dhukaasa, atillee lubbuuf itti dhukaasa. Oromoo bilisoomsuu miti kun. Lamaanuu Oromoo bilisoomsuuf miti. Abiyyiillee Oromoo bilisoomsuuf miti. Warra achi jirullee Oromoo bilisoomsuu hin danda'u. Sababiin isaa Oromoon garaagaraa hidhatee walitti dhukaasa, sunillee achii dhiqatee itti dhukaasa. Kun ammoo haati ta'e abaa'oo waliin jirti. Haati ta'e abaa'oo qallabdi jedhee dhufee ajjeesa. Ka abaa'oo kun ammoo mootummaan ammoo dhufee abaa'oo qallabda. Warri abaa'oo deeggaru ammoo ati basaastuu biltsiginnaati ergamtuudha du'uu qabdaa siin jedha. Oromoon lafarraa dhumaa jira bar. كان كميت مدالو ردفدن أباو ما جريس أجل. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأوا لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينقت أبهمام بسلام بنبيات الله صلاة سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وتان تحت الظلام قال النسياقه